Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali rufeegi alhamdulillah rabbi waliin deebise ana Meysar Abbas Dr. Meysar Abbas obboleessa keessan isin dhufee jira namuu bakkuma jirtan teessanii akkasitti YouTube keenya kanarraa akka fayyadamtan abdii guddaa takka qaba. Gaafii fi yaada keessan hundarra dhaabbanne akkasitti har'as darsii haarayaan dhufne dibdeen irraa osoo inni saaraya dawaan saaraya kanaaf nu hordofaa isiniin jenna. Akkasuma YouTube kana YouTube Meysar kana subscribe like godhuu hin dagatina. Maatii keenya ta'a viidiyoon dawaa babbareedaa gadhiifnu akka isin oowwituun isin dhaqqabdee irraa bu'aa buufattaniif isin hafeerra. Kanaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa. Kunuunsa fuula dubartootaatii fi gogaa isaanii jaa. Mata dureen irra kunuunsa fuula dubartootaatii fi gogaa isaanii. Dubartiin takka fuula akkaataa itti bareeffachuu qabdu, gogaa isii akkaataa itti laslaasaa gootee eeguu dandeessu maaliif maaltu gargaara? Baala mukaatirraa hoo takkaa'u waan mana keessa fayyadamnurraa hoo maaltuuti bareedumina fuula gogaa isii irratti isiif gargaaraa kan jaamurraa asirratti haasofna. Kanaaf keessattuu batalayyii dubartoota ilaalchisaa. Dubartoonni akka qalbiidhaan nu hordoftanii manuma keessanii waan mana keessan keessa jiru waliif gootanii akka fayyadamtan isin hafeerra. Kosmootiksiin fuula is balleessitanii boodammas rakkina bilaatiif saaxiluurra baala uumamaa kan qoonqoof tajaajila mana keessatti fayyadamnu sanirraa akka fayyadamtan karaa isin agarsiisa. Nu hordofaa isiniin jaa. Kanaaf har'a dawaa sadii baranna. Waan mana keessa nu jira waa sadii. Waan 24 nu wajji jira waa sadii baranna. Akkaataa itti fuula keenyaan kunuunsinu irraa haasofnaa jechuudha. Dawaa fuula namaaf bareechu takkaa'u bareedumina fuulaatiif fayyadaman 11 irraa haasofnaa 11 sanirraa har'a sadiirraa haasofna. Kanaaf darsiin tun darsii tokkoffaadha. Nu hordofaa isiniin jenna. YouTube keenya kana subscribe godhaa akka viidiyoon hawwituu isin dhaqqabdutti jechuudha. Kanaaf kabajaaf jaalalaan isin afeerree jirra. Amma karaa dawaatti tarkaanfanna. Galatoomaan afeerraa kiyya. Wanni har'a nuti irraa fayyadamnu tokkoffaa irratti kunuunsa fuula keenyaatii fi qaama keenyaatiif kan nuti fayyadamnu baala mukaatirraa kan mana keenya keessa jiru maali yoo jenne qarfaa ni urreessina. Egaa urreessinee booda isa manqalama ni fuuna. Manqalama egaa fuunee booda baabuna hajaamu shaayii mi'eessituu jaaniin afaan naannoo keessanitti gaa waan jaaniin unoowee isiin tana asirratti argamtu tana qarfaa fi baabunas tajaamtu tana shaayii mi'eessituu tana walitti daballee shaayii mi'eessituu tana surreessinee qarfaa surreessinee waliin laayinee shaayii mi'eessituu tana baalasii goggoessinee akkasitti urreessinee qarfaa waliin laayinee achi booda itti daballa bishaan ho'aatti. Bishaan ho'aatiin jiisna. Shaayii mi'eessituu tana takkaa'u baabuna jiifii qarfaa kana walitti daballeetuma bishaan ho'aadhaan jiifnee achi booda waggaa bishaan ho'aan jiifnee booda qaama keenya fuula keenya ta'uu bikki gurraachuminii fi takkaa'u bitbitiin nu darartee bareeduminaaf godhachuu ta'uu fuula keessatti jechuudha. Akkasitti irra dibannaa jechuudha. Suuta qas jennee akkasitti furdifnee bishaan ho'aadhaan waggaa dibannee booda laaqamaa kana gisee dibannee irra caalatti nama akkamtutu nama fuulli isaa maal qabu dibatanii beektaa? Warra finniisni isaaniin faca'ee finniisa gurguddaa ta'uu finniisa xixiqqaa ta'uu gugurraachuminni fuulaa ta'uu takkaa'u inni aarrii hoshiinaa ta'uu bakka oowwii aduu gubuun ta'uu fuulli keenya yoonii fi karaarra jijjiiree qabaduuf deemu ta'ee isii tana fayyadamnaa jechuudha. Finniisaa yoo dararamnes isii tana fayyadamnaan sirraa kutee jechuudha. Qarfaa fi baabuna shaayii mi'eessituu tana kun kafotoosii asirra gartan kana jechuudha. Kanaaf yoo isin irra wal fakkaatee isin dhibee bilbilli keenyaa asirra jira.
nuuf dawwaltanii nu gaafachuu dandeessanii akkasuma akkaataa itti fayyadamtee oolatanii nu dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan rakkoon hin jiru jechuudha. Isiniif hin jiraanne isiniif hin baradhe hawaasa kiyya qaalii. Kanaaf akkasitti fuula keenya qulqulleessuu finniisarraa qulqulleessinee bareedumina isaa kan uumamaa eeguudhaaniif haala kanaan itti fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf haala kanatti namoota fuulli isaanii jiidha qabu bakka kan fuulli isaanii hin goggogin kan fuulli isaanii jiidha qabu marruma takka lama torbanitti marra lama dibatu jechuudha. Warroota ammoo fuulli isaanii goggogee jiru dubartootumarraa jechuudha. Kan fuulli isaanii goggogee jiru torbanitti marra 3 dibataa jechuudha. Guyyaa 3 dibataa jechuudha torban keessa. Kanaaf akkasitti haalli finniisaatiif haalli rakkina fuularra jiru hundinuu karaa bareedumina jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf gaaffii fi yaada qabdan nuuf dhiyeessuu dandeessanii inni itti aanu dawaan lammaffaa kunuunsa fuulaatiif takkaa'u bareedumina fuulaa dubartootaatii fi takkaa'u gogaadhaaf kan itti fayyadamuu dandeessu keessattuu yeroo dhaammachaa keessattuu yeroo fuulli keenya cicciramu yeroo dhodoo'u yeroo aarri kushiinaatiif kan hunda nu balleessu aduu keessa deemuudhaan fuulli keenya gurraachamuu gubatee jechuudha. Yeroo akkasisan wanni nuti itti fayyadamnee manuma keessa waan jiruuf baala mukaatiin akkaataan nuti itti fayyadamnu maa'unnaanaa jedhaniin. Maa'unnaanaan kunis kanuma shaayiidhaaf fayyadamnu mana keenya keessatti jechuudha. Isuma sanirraa maa'unnaanaa jedhameeti dalagamee jira. Mana koosmootiksiitti gurguran jira. Gaafachuu dandeessanii achirraa bitattanii akka hal fakkaataa bakka hodduma akka halitti qicamutti burcuquma akka halitti qicamutti inni sunis maa'unnaanaa jedhamee qicamee jira jechuudha. Hal oduun ta'in. Akkasitti isa kana akkamii fayyadamna fuula jiisuudhaaf fuula bareedumina isaa eeguu fi haala inni bareedu irratti isa jabeessuu irratti maa'unnaanaa kana fayyadamnaa jechuudha. Maa'unnaanaan kun fuula bareechuu bareedumina fuulaa eeguu fuula jiisuu irratti namoota fuulli isaanii goggogee jiru dubartootarraa isa kana fayyadamuun isiniif dhama jechuudha. Kanaaf hanga siif fuula kan kee ga'u hanga fuula kan kee isaan dibachuu ga'u fuuteetuma siinii ta'uu kubbaayyaa tokko ta'uu maa'unnaanaa kana eegi bitattee booda hoddaan jiranii eegi bitattee booda irraa gajattee kaafuur itti dabalattee jechuudha. Kaafuur eegetti kaafuur urreessiteetuma kaafuur ammoo iddoo bakka faarmaasiitti wallaansa aadaa jira jechuudha. Dawaa wallaansa aadaa itti gurguran achi jira. Isisan bitattee kaafuur jettee hoggaa dhayitee siif kannanii urreessitee maa'unnaanaa kanaa wajjin waliin laayiteeni achii booda fuula kan kee dibattaa jechuudha. Gubaa fuulaatii rakkina finniisaatii goggogina kallootii taaragee bareecha jechuudha. Torbaanii guyyaa 3 keessa fayyadamtaa jechuudha bareeyyan kiyya. Hara gabaabaatti bareedumina hanqaqaa ajaa'iba shaattee jiraattee jechuudha. Itti aansee inni sadaffaan akkaataan itti fuula keenya kunuunsinee bareedumina isaa ittiin eegnu karaa gabaabaadhaan. Kanaaf baaroo tanuma salaxaa fayyadamnu tana. Kuduraa baaroodhamoo kuduraa naannoo keessanitti baaroo ta'ee kuduraa ta'ee kunoo isiin footoon isii tana laaltaniitti kisirraa haasoftan jechuudha. Salaxaadhaaf gizee gariitti fayyadamu. Baaroo wayii salaxaa taati. Isintu adda beekaa gaama dhimmee kan dubartootaati waan ta'eef. Kunoo isa salaxaa godhannee itti fayyadamnu san akkuma nama salaxaa ciru cirree bishaaniin naynee danfisinaa jechuudha. Akkasitti danfisnee bishaan litira takkaa hojii isa gimmaasha isaa cirree kaarot kana kaarotii miti baaroo miti salaxaa kaa'u. Kunoo inni footoon kaasirra jiru kana isin hoggaa footoo agartan ni beektanii maqaa isaan beekan. Akkasitti karnabittiin beekan afaan arbaatiin. Akkasii isa kana cirtanii bishaan litira gootanii bishaan litira takkaa hojii danfistan jechuudha. Achii booda ibiddarra keessaniiti eegasii booda daqiiqaa 30 ibidda jala shiddanii hoggaa inni walitti danfee bu'aawee taq jee booda jalaa mirtan jechuudha. Jalaa mirtaniiti hoggaa jalaa mirtan bishaan saniin fuula keessan rigattanii dhiqattanii jechuudha. Bishaan baharoo itti affeelamte san salaxaan itti affeelame san akkasitti
rigattanii jechuudha. Hoggaa dhiqatteenii booda bakka ni kaddamamtaanii haala kanaanii hoggaanii fi torbaan guyyaa 3 haala kanaan fayyadamtee odoo baate kan geenye torbaan guyyaa 3 giseen fayyadamte akka ajaa'iba fuula ka'eefa xaragame jechuudha. Kanaaf bishaan inni kun itti danfeessa kanaan dhiqachuu jechuun soora qodaa fuula keenyaati jechuudha. Qodaan fuula keenyaa yoo hir'ina viitaaminoota garaagaraa albuuda garaagaraatiin kan qodaan nu goggogee fuulli keenyaa dubartii fuullisii goggogee na takkaa'u qinarraa ta'a bakka haaluma fedheenu jiinii fuula sirra hin jirre ta'e bifa kanaan fayyadamuu dandeessi jechuudha. Isa kan akkasitti baaruma kanuma salataa godhannu kana cirtee bishaanitti danfistee geessisii booda isa qabbaneessitee yoo fuula siitiin dhiqachuu heddumeessite kanaaf soora qodaa fuulaa ta'eeti bareedumina isiif deebisa akkasitti fuulli isii bareeda jechuudha. Kanaaf gaaffii fi yaada qabdan akkaataa itti odeessira wal dibus maqaan isaa isin dibus daawwattanii nu gaafachuu dandeessanii. Kanaaf gaaffii fi yaada qabdan hundarra nu dhiyeessuu dandeessan. Meesar sablamentarii kilinikaalingaa tajaajila wallaansaa dhibeelee hedduudhaaf kan irratti beekama. Keessattuu batalii kintaarot dhibee kintaarotii bifa adda ta'een irra kannaa jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa yaadaa fi gaaffii qabdan nuuf dhiyeessaa hanga darsii lammaffaatti walitti deebinutti nagaan naa turan afeerraa xiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.